Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii Burqaateek. Viidiyoo kana irratti ammoo faayila yookiin daataawwan garaagaraa flash diraayivii akkasumas USB keenya irraa yoo nu jalaa foormaat ta'e yookaanis yoo nu jalaa bade akkamittiin rikavar gochuudhaan faayilota sana deebisnee argachuu akka dandeenyu waliin ilaallaa. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Jalqaba irratti akkuma agartan kana amma kanan fayyadamaa jiru filaashiin kiyya GB 8dha. GB 8 keessaa naannoo GB 5.6 wayiiti firiidha. Faayilota achirra jiranis waliin ilaallu. Kun akkuma argaa jirtan kana faayilonni garaagaraa kunneen filaashii kiyyarra ni jiru. Daawunlood kan jedhu kana keessa illee faayilota garaagaraa hedduutu jiru. Kana qofa miti my files kan jedhu keessas imeejoti muraasni ni jiru. Viidiyoo kan jedhu keessa illee viidiyoo hedduutu jiru jechuudha. Amma kan nuti goonu daataawwan kanneen flash diraayivii keenya irraa foormaat ni goona. Kallattumaan osoo ilaallu foormaatii goona. Ergi foormaatii goonee booda akkamittiin immoo deebisnee rikavar goonee faayila kanneen akkamitti akka argachuu dandeenyu waliin ilaalla. This piece irra deemuudhaan USB flash diraayivii keenya irratti right click goona. Itti aansuudhaan format kan jedhu kana filachuudhaan start jennaan jechuudha. Kana jechuun daataa keenya guutummaa guutuutti erase godha yookaanis ni haqaa jechuudha. Okay jennaani format complete flaashiin keenya milkaa'inaan formatii ta'ee jira jechuudha. Okay wayita jettan nutti kun amma flash keenya wayita bannu faayilii sila irraa qabnu hundi isaa yoo irraa haqame yookaanis irraa badeera wanti takka iyyuu irra hin jiru jechuudha. So amma faayilota sila irraa qabnu akkamittiin akka deebisnee rikavar akka goonu ilaallu. Kanaafis soofteerii tokko gargaaramna. Soofteeriin kunis iCare data recovery kan jedhamudha. Soofteerii kana Telegram chaanaalii keenya irraa daawunlood godhattanii itti fayyadamuu dandeessu. Achirras ni keenya irraa soofteerii kana ni banna. Soofteerii kana ergi bannee booda akkaataa instaaleeshinii soofteerii kanaatii fi soofteerii kana wajjin wal qabatu steepii isa guutuu Telegram chaanaalii keenya irraa argattu. Amma akkamittiin rikavar gochuu akka dandeenyu qofa waliin ilaalla. Soofteerii kana ergi bantanii booda as deleted file recovery, deep scan recovery, raw drive recovery kan jedhu jira. Deep scan recovery dha kan nuti goonu. Kunis kan inni fayyaduu fi deep scanning data recovery after delete, reformat and other data loss. Daataawwan garaagaraa kanneen delete ta'an, format akkasumas loss ta'an nu jalaa badan recover gochuuf kan gargaarudha. Deep scan recovery kana filanna. Itti aansuudhaan asirratti diskiiwwan kompiitara keenya irratti argaman list nuuf godha. Nuti kan keenya kan ta'e USB keenya filachuudhaan as bira gadii kana next kan jedhu irratti click goona. So amma akkuma agartan kana daataa nuti flash diraayivii keenya irraa duraan qabnu hunda rikavar gochuutti jira. Haga inni rikavar godhee xumurutti obsaan eegnaa jechuudha. Akkaataa faayila isin kanaan dura flash diraayivii keessan irraa qabdan irratti hundaa'uun xiqqoo turuu danda'a. Kan koo naannoo daqiiqaa 6 wayii tureera. So akkaataa faayila isin kanaan dura flash diraayivii keessan irraa qabdan irratti hundaa'uudhaan sanaa olis turuu danda'a. Faayila xiqqoo duraan qabdu taanaan sanaa gadi illee turuu danda'a. Amma milkaa'inaan faayilota keenya achirraa rikavar godhee xumuree jira jechuudha. Itti aansuudhaan kan nuti goonu paartishinii keenya ni filanna. Paartishiniin keenya as biraa ergi filannee booda next jennaan.
itti aansuudhaan select files to recover jechaa jira. Faayilota recover gochuu barbaadde filadhuun jechaa jira. Irra keessoo kana bakka itti select gochuudhaan faayilota folderaan asii gad nuuf tarreeffaman kana hunda isaanii select goonaa jechuudha. Itti aansuudhaan gara gadii kana recover kan jedhu jira. Isarratti kilikii gootu jechuudha. Sanaan booda eessarratti yookaan bakka kamitti recover gochuu barbaaduun jechaa jira. So nuti USB keenya irratti recover goonu. Kanaaf yoo barbaadan PC irratti recover gochuu dandeessu. Ammaaf nuti USB flash drive keenya filachuudhaan isarratti recover goonaa jechuudha. USB keenya filachuudhaan okay jennaan. Alertiin kun wayita isinii dhufutti yes jechuudhaan bira darbuu dandeessu. Akkuma agartan kana there is not enough free space, please select another drive nun jechaa jira. Faayilota keenya recover gochuudhaaf flash drivein keenya space yookiinis storage gahaa hin qabuuti. Drive yookaan diiskii kan biraa filadhuunaan jechaa jira. Kana jechuun faayilonni recovered ta'an saayiziin isaanii baay'ee guddaadha. Kun akkuma agartan kana naannoo GB 16 oltiyyuu flash kiyya irraa recovered ta'eeti jira. Kun kan inni agarsiisu hagammaatti flash kiyya irraa faayilonni garaagaraa faayilonni hedduun formatted yookaanis deleted ta'aniiti jiru. Jarreen kana egaa bakkatti hunda isaaniitti kan inni recover naa gochaa jiru. Flashin kiyya immoo naannoo GB 8 waan ta'eedhaaf faayila haga kana recover gochuu danda'an jiru. Irra deebiidhaan recover jechuudhaan this PC filannee kompiitara keenya irratti recover goona. Desktop irra deemnu desktop irratti folderii haaraa tokko create goonu right click irratti gochuudhaan new jennaani. Sana booda folder jennee folderii kanaaf maqaa rename jennee maqaa halaannoo fi fakkeenyaaf ani recovered files jedheen maqaa laadhaa fi sanaan booda foldera kana filachuudhaan okay jedhaani. Akkuma amma agartaa jirtan kana egaa foldera nama create godhee filadhe keessatti faayila tokko guutummaa guutuutti recover naa gochuutti jira. Remaining time naannoo daqiiqaa 16 oltuu barbaachisaanii faayilota kana recover gochuudhaaf haganni xumurutti walumaan turra. Amma akkuma agartan kana turtii naannoo daqiiqaa 14 booda hamma gara xumuraatti dhufeera. Saving is completed. Wow, milkaa'inaan all files are recovered successfully. Faayilonni keenya hundi isaanii naannoo GB 16 akka jedhame kuni successfully milkaa'inaan recovered ta'anii jiru jechuudha. Mee ilaallu walumaan. Kun foldera inni irratti recovered gochuudhaan nu banedha. Maximize goone ilaallu. Kun asirraa akkuma ilaaltan bakkan filadheedha. Desktop irratti recovered files jedhee foldera haaraa create godheetan ture sila achi keessatti inni immoo maal godhee recovered data jedhee guyyaa isaatii wajjiniin folderii tokko naaf banee kun irraa hover gootanii gaafa ilaaltan GB 16 jedha. Keessa seennee gaafa ilaallu folderaan qoqqoodeeti jira. Keessa kunoo gaafa seennee ilaallu kunoo warreen sila waliin ilaalaa turre faayilota tokko garaagaraatu as keessa namaniiti jiru. As keessas kunoo faayilota warreen folderoota biraa keessa turan as keessatti recover naa godheeti jira. As keessatti illee kunoo akkuma argaa jirtan kana folderoota kana keessatti faayilota garaagaraa viidiyoo recover naa godheeti jira. Viidiyoowwan kanneen recover godheeti jira. Hunda isaa keessa seentanii irra deebiidhaan faayila keessan asitti argattu. Raw files. So haala kana fakkaatuun karaa salphaa ta'een sooftiweerii
iCare Data Recovery Pro jedhamu kana fayyadamuudhaan faayila hanga ammaatti flash drive keenya irraa formatted yookaan deleted ta'an recover goonee irra deebiidhaan itti fayyadamuu dandeenya. Egaa sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Sagantaan keenya kun yoo kan isinitti tole ta'e like godhaa video kana. Dabalataanis ammoo hiriyoota keessan kanneen birootiif share gochuu hin dagatinaa. Chaanaalii keenya kana subscribe hin goone taanaan subscribe gochuudhaan maatii keenya nu ta'a. Egaa sagantaa itti aanu wal agarruutti turtii gaarii.